tafalawamu Gurri kun kammoo ijaate sagaleen kiraaraan weedduu adagamu Gaa'eera waaboon daraare dhaloonni weedduu galata falawamu Galata jiraaye galata jiraa galata jiraaye galata jiraa galata jiraaye galata jiraa galata jiraaye galata jiraa Tole keessummaa kabajaa keessummaa ayyaanaa birraa taatee iddoo kanatti argamuu keef guddaa si galateeffannaa. Mee waliin dubbii keenya jalqabuudhaaf maqaa kee irraa jalqabnaa. Maqaa kee fi eessarraa akka dhufte dubbachuudhaan walii wajjin jalqabnaa jechuudha. Tole waaqayyo sin eebbisuu. Maqaan koo Tolasaa Asraatiin jedhama. Bakkee dhalooti kootis kan inni dhufes magaalaa Naqamtee kanarraati. Asuma magaalaa Naqamtee kana keessaati karaa waldaa Makaana Yesuusis tattaaffiin tokko tokko taasifamee manni barumsaa qaroo dhabeeyyiidhaaf jiru baakoo akka inni jirutti manni maatii kootti jechuudha. Eeruu sanaan tuumriinis baay'ee hin deemin waaqayyo karaa isaanii gaarummaa naa godhee mana barumsaa qaroo dhabeeyyii baakkootti hin baradhe jechuudha. Tole mana barumsaa baakkootti baratte jechuudha. Naqamtittidha kanatti dhalatte. Mee carraa qaroo dhabeeyyii mana barumsaatti barachuu magaalaa Naqamtee hin jiru moo maaliifidha kanatti magaalaa baakkootti baratte? Manni barumsaa ijoollee qaroo dhabeeyyiidhaaf ta'u magaalaa Naqamtee keessa yeroo sanas ta'e ammas hin jiru. Inclusive education jedhameetu jira garuu inni ijoolleen qaroo dhabeeyyii bireelii maal wantoota barreessuuf dubbisuu kan isaan barsiisuun argatan as magaalaa kanatti yoo baratanis jechuudha. Akkasumaan hiiriingii maan ta'a malee hin jiraatu waan ta'eef gara mana barumsaa qaroo dhabeeyyiitti hammam yoo fagaateyyuu achi deemanii barachuun dirqama ta'a jechuudha. Tole mee mana barumsaa kee barattee amma xumurteettaa jechuudha. Maalirra geessi mee carraa akkamii irra jirta amma? Barumsaa ergan amma kutaa jaatti ergan baakkootti baradhe booda 7-8 gara sabbataa deemee achittiin baradhe. Sagalee amma 12 ammasuma magaalaa Naqamteetti hiiriingii dhumaan barachaa min ba'e. Erga sanaatii yuunivarsiitii Finfinnee meen kaampaasii yookiin 6 kiiloo jechuudha achi galee sooshaal workii qo'adhee sooshaal workiidhaan eebbifamee bara 2013 jechuudha. Bara 2013 eebbifamtee jechuudha. Akkuma barattee xumurteenitti hojii mootummaa argatte moo amma akkamidha haala akkamiirra jirta amma? Egaa yeroo sana gana samanuma eebbifamuu sana kaasnee dhiphachuu jalqabne turre akka namaatti. Ergan asii ba'ee yuunivarsiitii kana keessa ergan ba'ee booda akkam ta'u haalli yeroo sana ture saallamma jirus bajanni iddoo adda addaatti dhuma waan ta'eef carraan hojii baay'ee sodaachisaa ture. Garuu waaqayyo gaarummaa naa godhee yaa'u ergan yuunivarsiitiidhaa ba'ee xaqilaallaansaa gara 6 gidduutti hojii argachuu danda'eera jechuudha. Amma dorgommiidhaaf galmoofnee qormaata qoramnee amma firiin qormaataa isaa deebi'utti gara 6 ta'e dhumarratti magaalaa Finfinneetti kutaa bulchiinsaa Lammii Kuraa irratti qacaramee hojjechuu nan jalqabee 2013 ji'a 9ffaa keessa jechuudha. Amma hojjetaa mootummaati jechuudha. Mee maatii qabdaa abbaan kee haadhi kee jiru amma lubbuudhaan jiru ishee kanarraa yoo xinnoo dubbanne? Maatii koo haadhuma kootu na guddise. Abbaan koo ijoollummaatti akka du'e natti himame abbaa koo hin beekuuni. Hin beektu. Haadhuma kootu na guddise ammayyoo isaanumatu narra jira. Yaa'u isaaniin dhufee nan gaggaafadha yeroo argadhutti jechuudha. Mee magaalaa Naqamteeti ba'uun kee amma hammam ta'a mee isa kanarraa yoo dubbanne? Yaa'u magaalaa Naqamtee irraa ba'uu jalqabuun koo akkuma jalqaba jedhee kan ijoollummaatti barumsuma barachuudhaaf yeroo ba'uu jalqabe sana ta'e yaa'u ganna dhufuurraan kan hafe baay'inaan boordiingii mattiin guddadhe erga sanaati yaa'u 2013 immoo Finfinneetti hojii argadhee deemuu wajjin ol qabatee akka 2013tti lakkaa'amuu ni danda'a. 2013 magaalaa Naqamteetii baatee magaalaa Finfinneetti galtee jechuudha. Haala hojiitti magaalaa Finfinneetti ergan qacaramee sabbataatti hin galee sabbataadha Finfinneetti deddeebi'an hojjedha jechuudha. Amma utuu barattuu ammaati egaa qaroo dhabeeyyiidha qaama hir'uudha jechuudha. Ijji kee cirayyuu waan tokko iyyuu hin argitu. Qaroon koo kan foonii homaa tokkoon argu lamaan saayyoo jechuudha. Mee maalirraa ka'eetidha qaroon kee kan inni akkas ta'uu danda'e? Uumamaan si wajjin dhalate moo ergati dhalattee kaateetidha kan qaroon kee akkas ta'e?
Dhalootumaan uumamumaan akka inni ta'e natti himame yaa'u akka naannichaatti mana yaalaa beekamaa Ayira kan jedhamutti yeroo isaatti nageessuu yaalanii turani. Garuu sanaanis hin danda'amne akkasumatti uumamumaan kan turedha. Uumamumaan jechuudha. Tole mee maaltu sitti dhaga'ama amma carraa hojii argachuun tattaaffatanii baratanii namuma fayyaadhaaf namni qaroo qabuyyuu yeroo inni itti dhibaa'utu jira. Mee maaltu sitti dhaga'ama carraa kee kanaaf amma inni kaan qaroo hin qabudhee karaarra deemee harka namatti qabee kadhataa ati garuu amma gaafas ilaallu nama bareedaa nama waaqayyo gargaaree kun hojii mootummaa qabatee hojjetaa mootummaati. Maatiillee akkati qabdudha fuutee jechuudha. Isatti booddee deebina gara gaa'ela keetti booddee deebina jechuudha. Mee maaltu sitti dhaga'ama amma carraa kanatti fayyadamiiti waan sitti dhaga'amu dubbadhu. Ayyee yaa'u wanti namatti dhaga'amu akka yeroo isaatti hin jijjiirama. Yeroo ijoollummaatti yeroo boordiingii turrees ta'ee amma ni kutaa 9ffaa ga'utti baay'ee bakka ofittis nan aaraa. Sana uumettis yeroon itti aaruun baay'ata. Carraan komaa kana ta'e jedhanii yeroon itti gadduu baay'ata ture. Garuu waaqayyo hafuura isaatiin haalota hundumaa nu barsiisutti ka'e. Akkuma nama kamiyyuu gargaarsa waaqayyootiin tattaafannee akka jiraachuu dandeenyu. Durumaan nutti himama akka foonitti garuu hafuurri waaqayyoo kan namaa ibsutu namaa gala. Kana ta'eeti malee durumaan nutti himama hojjechuu hin dandeessu maal ta'uu hin dandeessu jedhamee dubbatama. Garuu erga hafuurri waaqayyoo nu ibsutti ka'e. Waaqayyoon waan hundumaatiif iyyuu nan galateeffadha. Amma haaluma gammachuutu natti dhaga'ama waaqayyo waan na wajjin jiru. Mee namoota akka kee qaroo hin qabnee fi akkasumallee namoota akka kee hojjetanii qaroon isaanii arganii as deemuu hin dandeenyeef dhaamsa maalii qabda meesti? Eeyyee yaa'u amma waaqayyo isaan gargaaretti akka of jajjabeessan hin taneedha maaliif wanti isaan danqullee waan baay'eedha. Danqaa kan ta'uu danda'u kan ofirrattis kan argaa turre danqaa namoonni itti danqamanis baay'ee isaa ijoolleen akka keenyaan argina kan carraa barumsaa yeroo isaatti argachuu dhiisuudhaan ammalleetu fedhii barumsaa qabanii yaa'u umriin keessan deemeera jedhamanii kan mana jijjiiran kan beennus jijjiiru. Yaa'u garuu kaan isaanii waaqayyo isaan gargaaree barumsa biyya lafaa kana akaadaamikii yoo barachuullee baatan tokko tokko gara tajaajilaattis akka isaan bobba'anii jiran inuma hin tineennaa garuu haalli isaan danqu yoo baay'ate iyyuu akka isaan of jajjabeessan akka tattaafatan yoo gooftaas beekummoo ta'e kadhannaadhaanis akka waaqayyo karaa isaanitti agarsiisu akka hin tineedhan kan isaan danqu sana mo'achuu akka yaalan isaanii dhaama. Hayyee guddaa galatoomii mee gara buleettii keenyaatti sila booddee nan deebi'a jedheera mee kunoo isheen si biratti argu kuni maalidha siifi mee ishee kanarraa yoo dubbanne hoo? Eeyyee isheen amma sadarkaa ammaatti haadha manaa kooti. Durii isaa yaa'u sabbataatti barattootuma taanee achuma kilaasimatti wal arginaa yaa'u. Kilaasiin keenya akka carraa tokkuma ture ani torbaffaa an baradhaa isheen torbaffaa abbaa barattee ergan kutaa torba galeen sabbataa dhaqan waan ta'eef jechuudha. Naa kan kanaachi immoo feeloshiippiin qaroo dhabeeyyii jira ture isaatichatti ammayyuu jira. Feeloshiippii qobaatti charchii jalatti feeloshiippiin qaroo dhabeeyyii jirti hundeeffatame jechuudha hundeeffannee. Achi keessatti kwaayirii lamaan keenya yoo carraa kwaayirii sana keessa jirra turre. Achitti wal arginaa kanumatti wal beekna ture yeroo sanatti. Haalli wal baruu keessanii kana yoo ta'e xinnoo wanti isin rakkise hin jiru amma waliin argitu moo akkamiin dhaggeeffattoota keenya akka ifa ta'utti akkamittiin walitti dhufuu dandeessan meeshee kana gabaabsiitii dubbadhu muuxannoof mudannoo qabdurraati mee akkamittiin walitti dhufuu dandeessan ishee wajjin? Gargaaranii amma kutaa 7-8 akkasumatti kilaasimatti wal barra turre wal beekna turre. Erganii achi bayanii 9tti achi nan bahe sabbataadhaatti nan bahe asin dhufe isheen garuu asumatti itti fufte waan ta'eef akka haalli nuti wal arginu isin turre yeroo sanas waan addaa wal biraatiin qabnu akkasuma akkuma wal beekutti malee. Erga kun hundumtuu ta'ee darbee booda yuunivarsiitii erga jooyin goonee erga eebbifamne booda waanuma hojii walitti himuudhaaf akkuma ijoollee kaanii wajjin walii bilbillu nan bilbilaaf hin ture. Yaa'u isheen gara boodaattis deebi'uu dandeessi dhukkuba tokko tokkoon isin qoramti. Infoormeeshinii hojiitiifis ituma walii bilbillu. Dhukkubi inni ishee qoru suni yaa'u yuunivarsiitiitti ishee qoraa tureera. Yaa'u erga yuunivarsiitiidhaa baatee sinumatti hammaata ture waan ta'eef itti akkuma nama kaaniyyuu itti dhiyaadhee numan gargaaran ture amma waaqayyo chaansii naa kennetti. Ati ofii keetii ishee? Eeyyee. Tuma jedhamu tuma hin beekamin walitti dhufeenyi keenya inni
wal gargaaruudhaan jalqabe sun ituma guddatu jabaachaa deeme gara hariiroo jaalalaatti deeme. Mee wal jaallattanii waggaa meeqadha moo ji'a meeqadha kan isin turtan ishee kanarraa dubbannu? Yaa'u 2013 gara ji'a ja'affaatti ituma akkasitti wal gargaaruudhaan informationii waliin ga'uudhaan ituma deemnu ji'a 3 ji'a 4 akkasumatti deemne yaa'u isa booda miira nutti dhaga'amu waliif ibsineetu teetuu kan koo taateen hin jaalladhaan isituun kan ketee hin jaalladha waliin jennee garuu immoo. Mee eenyutu dura gaafate situu gaafate moo jechuun miirri jaalalaa gaa dhiiraaf durbaan hin daanga'u mee jaalala isheetu si dhiyeesse moo situ dhiyeesseef dura? Tarii exactly yaadadhu garuu ana ta'uu danda'a laata irratti kadhachiisna kallattii keenyaan hundumti biyyatti galla waan ta'eef sa'aatii sanatti sabbataadha baane atis iddoo galtutti irratti kadhachiisee anis irratti kadhachiisa jedhee kan gaafatanuma jedhee yaada. Jettee yaadda malee yaada exactly yaadadhu garuu kanuma irratti walii galle irratti kadhachiisii waliin jillee gara biyyaatti bittinnoofne. Meegaa Waaqayyo isin gargaaree kunoo carraa walitti dhufuu godhattaniittu. Mee mudannoo jaalala kana gidduutti namooti isin gidduu galee wal isin lolchiisuu walitti isin buusuu fi waan baay'eetu jira jaalala gidduu gaa. Mee carraa kanatti fayyadamtee mudannoo si mudatetu wal jaallataa jirtanii mudannoo si mudate irraa nu hiruu dandeessaa? Yaa'u mudannoon hamaa jedhamu nurra hin geenye garuu yaa'u waanuma tokko bakka karaa maatii keessuma karaa maatii kootee yaa'u namoonni akkasii ijoolleen qaroodha biyyi lamaan kan walii ta'uu hin danda'u kan jedhu numa dhufa ture. Tole. Karaa hiriyootaas akka wantootuma tokko waanuma amma kanatti illee tilmaama keessa hin galle numa kakkaasu garuu waan mudannoo hamaa nurra hin geenye Waaqayyoos nu eegeera. Tole. Maatiirraa utuu dubbataa jirtu maatiirraa kan si gaaffiin si dhiyaatu namoonni qaroodha biyyiin lama gaafa walitti dhufanii walii wajjinii akkaataa jiraachuun hin danda'amne si kaasaa turanii. Mee kanarratti deebiin kee maal ture? Egaa yeroo sanatti yaa'u fedha waaqaa ta'ennaan akka inni irraan deebine nan ibsee fi isaanis hubannoo madhabuudha malee akka jibbaatti parsanaalii isheedhaaf jibba hin qabani. Yeroo hariiroo jaalalaa keessa akka jirrutuun beekin yeroo isheen dhukkubsattee dhuftetti amma danda'an yaaluu wanti gochuu yaalanii yeroo kadhannaa nama fidaa fi turetti jechuudha mana keenyatti. Garuu erga hariiroo akkasii keessa akka jirru erga shakkuu jalqabanii ijoolleen qaroodha biyyi lamaan akkamitti bultii dhaabbatanii yaa'u ijoollee fa'aa dhalachuun jira namni jedhanii waan akkasii kana sodaa ibsuu jalqabanii Waaqayyo jedheennaan akkan irraan deebine aqwaamii koo kaasa dhumaa ta'uu isaa erga baranii yaa'u irraa deebi'an jechuudha. Tole isin namoota jajjaboodha. Amma akkan ishee ilaalutti isheen gara ulfaa akkanatti mul'ataa jirutti ulfaadha natti fakkaata. Tole maqaan kee eenyudha? Eessarraa akka dhufte dubbachuudhaani waliin dubbii keenya jalqabna jechuudha. Keessummaa kabajaa gootanii gidduu keessanitti waan naaf feertaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Maqaan koo Biraanee Bal'inaan jedhama. Kanan dhufe godina Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa ganda Boolloo Garjeedarraan dhufe jechuudha. Tole mee akkamidha mana barumsaa kee achumatti baratte moo gara magaalaa Naqqamteetti ol dhuftee baratte moo haala barnootaa kee meestii dubbachuudhaan jalqabnu? Ani barnoota koo Sabbataattiin baradhe. Kutaama tokko kaastee moo? Kutaama tokko amma 12 Sabbataattiin baradhe. Yoo akkaataan itti baradhes akkuma tasaana waamanii akka tasaaniituun itti yaadinii bara 1999 tasaa na waamanii gaafanas dhufu isheen barnoota deemuuf dhufte malee jedhaniitu abbaa kootu na fidee ture isheen barnoota deemuu fi malee jaalamuuf miti jedhanii anaafis akka tasaa maatii kootiifis akka tasaa Waaqayyoof garuu hojii kan ta'e akka tasaa waamame jechuudha 1999 gara Sabbataatti deeme jechuudha. Mee abbaan kee faadhi kee isa jiru moo amma lubbuudhaan jiru moo hin jiran amma? Lamaan isaaniiyyuu jiru achuma iddoon itti dhaladhe sana jiru jechuudha. Leeqaa Dullachaa jechuudha. Akkaataan itti gara magaalaa Sabbataa dhaquu danda'e jalqaba isaa akkaataa ani itti yaalamuu danda'u ija koodhaa fi sababa iji kee dhukkubuu fi nama na galmeesse wayiitu jira naan jedhanii isaantu utuu maqaa keessa isinitti himin turre malee galmeessineerraati ija yaalamuudhaaf jedhanii na waamanii
ani ijuma yaalamuuf jedhee naqe malee waan tokko isaas hin qophoofne. Gaafa naqee jedhu garuu akkaataa ija yaalamuu hin taane natti mani. Innaa akkan barnoota deemuutti mani jechuudha maatii keenyatti. Achumaani bakka gara sabbataa dhufuu danda'a jechuudha. Mee barnoota kee keessatti akkamittiin mana barumsaa gaafa galtu eenyutu si gargaaraa ture? Maatii tachuma taa'ee si gargaara moo warra dhaabbata ijaa si gargaaran sanatu ittuma fufee akka si barsiisan godhe? Gaafan gara sabbataa deemu sijjammar dirjitii mootummaatu nageesse malee maatiin koo na duukaan naqne. Maatii koo tuun hin beekin gara waggaa afuriin taa'anii. Innaa mucaa wajjin dhanne tokko jira inni narra guddaadha. Ani yeroo sana xinnoo inni narra guddaadha. Isatu bilbila zabanyaa tokkotu jira ture sabbataa keenya kan maatiin hundumtuu itti wal argatanii dhaabbataa ta'e bilbila mana tu jira ture. Bilbila manaa sana dhaqee fuudheetu itti naa kenne jechuudha maatii kootti itti naa kenneennaan maatiin koo isaan utuunaa wal arganii obboleessi koo tokko dhufee guyyaa sadii Finfinnee bulee jooree na fuudhee galee. Tokko amma jaa boordiingiitti baradhe malee namni na gargaare iyyuu hin jiru. Akkasittiin tokko amma jaa sila boordiidha sagalee amma 12 sila iyyuu mana kiraayidha. Birrii mana kiraayii ishee jedhamtee nuu kennamtu tokkotu jirti. Birrii 300tiin utuu barannu kutaa sagalitti 100 nuu dabalamte. Ishee dhumaanii akkuma taane rakkannee baranne jechuudha. Tole mana barumsaa kee baratte amma mana barumsaa fixxee jirtaa jechuudha. Xumurtee akkamidha mee mana barumsaa akkam hin dandeessaa mana barumsaa gaafa barattu kana haamilee akkamii qabda ammati qaroo dhabduudha. Iji keellee akka tasayyuu akka nagarreedha. Amma kanan argaa jiru qabnee magaafa oli silliccisne lamaan keessan iji keessan hin argu jechuudha. Akkami haamileen kee haamilee nagaadhaan baratte moo shakkaadha kanatti baratte? Yeroo baradhellee yeroo tokko amma jaafa torbaafayi waanuma dhuguma baradhee magaalaa gayyuu natti fakkaanne ture garuu waaqayyoon kanan galateeffadhu barnoota kootti xinnoo aktiiviin ture ani yeroo mankutaa tokko galuu yeroo ijoolleen warroonni qaroo qaban baratanii wantu sirii kana amma dhibbaa fi abaa caalaa kana nan beekan ture gizeen galee jedhu barsiisonni achi iddoo sabbataadhaa tokko kutaa tokkotti kaa'aa jedhaan nuun jedhanii ani nan dhimne nan jedhee achumaanii barreeffama bireeliin beektu malee barattee dhufte naan jedhanii gaafaan wantu sirii amma dhibbaatti itti muufi. Maanni bireelii jechuun maal jechuudha? Barreeffama qaroo dhabeeyyiitu jira. Sileetiif istaayilesii kan jedhamu tokko jira. Istaayilesiin akka zimaaraa wayii fakkaatti. Sileetiin immoo akkattiin waraqata qobaatti kanuma qaroo dhabeeyyii waraqata furdaa wayii jira. Isa bantee istileetii kan jedhamu waan akka qadaaddii wayii irraa bantee gidduu isaa galchitee ilkaan 4 qaba. Cuftee ittiin boolla wayii qaba boolla tokko amma 6 qabatte xiqqoodha boolli ishee. Ishee keessa kan akkas gootee waraantudha jechuudha. Innaa yoo beekte malee immoo barreessuu hundi barreessu gaa nama qaroo dhabeeyyii ta'e nama beekutu barreessa malee hundi barreessu. Bireelii sanan beektu malee dubbisuun beektu barreessuun beektu malee barattee dhufte naan jedhanii jechuudha. Amma kanatti waaqayyo na gargaaree aktiiviin ture. Achumaan yeroo mangalee sana yeroo sana tattamaan ijoollee sagal natti kennan qo'achiisi malee naan jedhanii na yaadadha. Ijoollee qaroo dhabeeyyii keessa. Gareen kun gareen ati qo'achiistu kun ati qo'achiistu taanaan dadhaboota ta'uu naan jedhanii na dorsu ture dhuguma seefaa gaafa itti boo'ee jira. Naa waaqayyo kana faa keessa chaalenjii kana faa keessatti na gargaaree yeroo sana aktiiviin ture. Akkas faatti barachaan ture jechuudha. Tole baay'ee cimtuu fi nama qo'achiistu yoo turte jechuudha. Dhabuu keerraa dabartee nama haamilee guutuudhaan barate akka taate nutti dubbataa jirta. Mee jalqabaa gaafa gara gaa'ilaatti gara jaalalaa itti galuu barbaaddanii isaa tolasaa haasofsiiseera jechuudha inni karaa isaa dubbateera. Mee karaa kee akkamti yaadda wal jaallattanii amma gaafa gaa'ila dhaabbattan kana amma bara kana namumti wal fuudhee seeraaf qaroo nagaa ta'ee ijji gurree qaamni isaa hundumtuu nagaa ta'ee fuudha yeroo inni baqatutu jira jechuudha. Mee isin akkamidha walitti dhufuu keessan keessatti jaalala keetti wanti isin mudate jira
akkamitti walitti dhuftan mee achumarraa kaasiiti bal'isiiti bal'inaan nu haasa'i. Egaa isa ni dubbateera jalqaba kutuma 7 fi 8tti wal barree etu kuwaarii tokko keessa tajaajilaa turre kacarraa feelooshipii qaroo dhabeeyyiitu jira ture achi keessattuu tajaajillu inni 9 fi amma 12 asitti dhufe an achumatti nafee achumatti baradhee fixe 9 7 8 9 kaasis achumatti fixeani inni garuu asitti jijjiirratee baratee fixe gaafa yuunivarsiitii giraajuweet goonu haaluma informationii beeksisa wayii tokko tokkoon walii tuubi bilbiluu otona bilbilu jechuudha. Akka carraa ani duruma kaasee waaqayyotu lubbuu kwarraangee malee baay'ina dhukkuba. Seenaan isaa bal'aadha. Seenaan isaa yoon dubbadhe baay'ee bal'aadha seenaanii. Feelooshipii qaroo dhabeeyyii keessatti wal barreechuudha. Achitti kuwaarii tokko tajaajilaa turre. Sanaa booda sagalee amma 12 innis dhufe an achumatti itti fufee baradhee fixe. Sanaa booddee erga giraajuweet goonee booda yuunivarsiitii erga giraajuweet goonee booda akkuma warra kaanii informationii tokko tokko beeksisa bahuu walitti himuudhaaf innis na bilbilaanis na bilbilaa fi akkuma carraagaa utuu wali bilbilluu dhukkubni tokko tokkos na qora sila inni kaaseera ituun dubbadhe seenaan isaallee bal'aadha akkaataan itti baradhee fixeyyuu akkaataa waaqayyotti na gargaara akkaataa dinqisiisaa ture garuu gabaabsee dubbachuu fi dhukkuba kana keessatti amma waaqayyoo isaaf ibse inni na gargaara ture yeroo dhukkubsadhu akkuma warra kaanii dhufee na gaafata akkuma warra kaanii waan qabuunis ituu na bira dhaabbatu itti achii booddee etu akkasittiin walii wajjin jirruuti ganna galuuf kaaneetu miira jaalala keenya walii ibsine jechuudha. Yoomi kun kan turedha? Bara 2013 jechuudha. 2013. Achi boodee iddoo galtutti karachiisanis nan karachiisa waliin jenne malee akka warra kaanii xalayaa waliif hin barreessine. Naa waliin gaafanne jechuudha fi lafiitii dhumaanii wanti fedha waaqayyoo ta'e haa ta'u atis iddoo galtutti karachiisan iddoo galutti nan karachiisan jedheeni waaqayyo moo sana dura akka nama naa kaasu faanatti dubbachaa ture egaa karaansaa fi iddoon isaa gaasaaf hin gala ture hin beekun ture akkaataa nama naa kaasu durumaan natti dubbachaa turan tuun hin deeminiin durachuudha yeroon ittiin barachaa ture sana adagaa keessa akka hin jiru waan beekuuf inni na caalaa beeka rakkina koo waan ta'eef sana mana kaasu durumaan natti dubbachaa ture sanaa booddee hin galle ani ittuma fufeen karachiise jechuudha baay'een karachiise. Okay. Tole mee maatii irraa gaaffiin sitti ka'e jira maybe gaafa maatiin gaafa dhagaanii amma abbaa fi koo jiru jetteetta achi odeeffannoon gaafa gara kee dhufu namni sila waan tokko dubbateera tola isaanii namni qaroon qabne namni lama yoo walitti dhufe akkamitti wal jiraachisuu danda'a jedhanii gaaffii maatii irraa na kaasaa turan jedhee garuu fedhii waaqayyoon ta'e mee gaaffiin akkasii si mudateera asiin. Kan koi abbaan koo silayyuu na sodaatanatti naasa'u sammuu ishee tuquun barbaadu mucaa koodha. Maaliif maatii isaanii keessaa waaqayyoof haa galatuuf kan barate iddoo kana jiru ana malee hin jiru warra qaroo qabeeyyii hunduma isaanii keessaa anatu barate iddoo kana ga'e waan ta'eef sammuu isheetti bu'uun barbaadu jedha garuu haati koo jechuudha. Eegizee waan tokko tokko haasa'utu mucaa koo naan jetti ani gaachitti tajaajiltuudha waaqayyoof haa galatu waldaa biyya sanaatti hin beekamtuudha baay'ee. Nan tajaajila faarfannaa sooloodhaanis sooloo faarfannaa lallabaanis nan tajaajila waan ta'eef mucaa koo naan jettee haati koosuma hubannoo koo sanarraa kaaste gaafa gaa'ela dhaabbattu waanuma waaqayyo sii kenne indoon kan akka keetii sii wayyayyuu naan jetti maaliif ennaan wal hubattu waan ta'eef rakkina waliif kan beeku madaalli waliif kan beeku dhukkuba waliif kan beeku sini waan ta'eef indoon kan akka keetii sii wayya garuu waan waaqayyo jedhe siifa ta'u naan jettee haati koo innaa gaafa kun dhaga'amusi abbaan koo inumatti itti tole malee waan tokko sin jenne maaliif beeku amala koo yeroo ani yuunivarsiitiidha ta'ee kutootan baradhu gadaanaadha yeroon galus karachiifadheen gala yeroon dhufus karachiifadheen dhufa fedha waaqa raggeeffadheen deema iddoo lamaanitti jechuudha asii achis achi asis kanaaf kan beekanii fi inuma gammadan malee waa tokkoyyuu naan kaafne. Tola isaanis mee maatii keessan keessaa namni qaroo hin qabne yookiin akka keessanitti dhalate hin jira mee tola isaa.
maatii keenya keessa rakkin jiru. Hundumtu isaanii qaroo foonii wajjin dhalatanii hundumtuu anumaatu qaroo dhabeeyyii. Suma duwwaadha jechuudha. Too maatiin kee qaroo dhabeeyyiin keessa jiru moo suma duwwaadha kan maatii kee keessatti uumame? Kan kos waaqayyoof haa galatu kan qaroo dhabee akka carraa anumadha. Yaa'u kan akkaataa itti qaroon kun abadii immoo silan himne waan ta'eef uumamumaan bade kan koosi. Iddootti abbaan koo nan geessinillee hin jiru garuu iddoo guutee abbaa qunaa jedhamu tokkotu jira. Safaruma naannaa Gasamaanatti fakkaata yoo dogoggoruu baadhe. Waggaa 15 yeroo isheen taatu appireeshinii taatu naannanii gooftaan immoo isa dursee lakkii carraa barumsaa naa baase jechuudha. Innaa malee waaqaaf haa galatu maatii koo keessas homtuu hin jiru anuma qofadha jechuudha. Mee gaa'ela keessan keessatti akkami mucaa amma garaatti baataa jirta argaan jira jechuudha. Ulfadha jechuudha. Mee ulfaa ji'a meeqaati atamma? Ji'a 9 guyyaa 3 irra ta'a. Ulfi koo sokkeera. Nagaan akkati hiikamtee mucaa kee baattee kutaa lammaffaa irratti illee dhuftee yandoo miidiyaa irratti mucaa kee baadhattee akkati haasofta abdii guddaan qaba. Mee mudannoo hin irraanfachuu hin danda'u mudannoo jettu yoo qabaatte carraa kanatti fayyadamiitii dubbadhu. Mudannoon irraanfachuu hin danda'u kanan jedhee dubbadhu. Waaqayyoof haa galatu amman barumsa baradhe kana keessatti yaa birrii dhabuun jira beektu. Maatiin kun gargaaraan turre siin jedheen ture sila. Kana gidduutti torban tokko irratti birriin gaafa dhume illee akkasuma guyyaa 5 halkan 5 zimmee akkatti gaafan taa'ifaa jira jechuudha. Tuun hin nyaatin tuun hin dhugini. Yeroo sana mana kiraayin jiraadhaan beekta manni kiraayin gubiidha. Waan ittiin jiraatan hin jiru birriin 300 turte siin jedhee bara sana immoo sa'u 400 miti 300 ture. Innaa guyyaa 5 halkan 5 akkuma sitti mee nyaata malee ture sababbiin isaa birriin koo 300 ture yeroo sana illee 100 tokko illee dabalamne. 300 ture birrii 300 kanaan egaa gidi shamara waan baay'ee barbaachisaa. Manni kiraayin jira maatii koo silkii isaanii hin beeku. Akkasittiin gaafan guyyaa 5 halkan 5 akkasitti taa'eeru barbaree ishee shigii beekte yoo ta'e ishee faan sibadhe jechuudha. Beela'uu keessa darbe gaafa guyyaa 6ffaa jechuudha. Innaa xiqqoo balaa dhukkubaarrallee sababa kanaan bu'een ture. Sababa beela kee? Sababa beela koo balaarra bu'een ture. Kanaan manduuttuu hin dagadhu garuu waaqayyo waan hunduma isaayyuu dabarsee wal qixxeessee jechuudha. Meeski wanti si mudate jira mana keessatti isaa wajjin gaafa walii wajjin jiraattan kana erga walitti dhuftanii mana keessatti wanti si mudate jira walitti buutaniifaa wal loltaniifaa. Lakki waaqayyoof haa galatu wanti nu mudate mammaatti hin jiru. Yaa wanti tokko tokko ka'us gawaan hundumaayyuu waaqayyo nu dandeessite. Tu jiraanne yeroo dhukkubaas yeroo kamiyyuu kadhannaan mana keenya irraa fagaatu waan ta'eef waaqayyoof haa galatu waan hundamma kanatti walitti nu buuse mudannoo akka qabaannu nu godheeyyuu hin jiru. Mee namni irra caalaa dubbii dhiisu eenyudha siin keessaa? Dhugaa dubbachuuf taanaan tola isaa dubbii dhiisa. Dhiisee ba'a jechuudha. Ati inoo istaa jechuudha. Ani elaayi nanaadha. Yeroo naannoo sana immoo nan dubbadhaa dafee dhiisa. Inni immoo waan hunduma ishee dhiisee yeroo dubbii sanaa xinnuma ishee dhaga'u dhiisee ba'a jechuudha waaqayyo isaa eebbisu. Eessatu dhiisaa anis garaatti hin qabadhu garuu yeroo naannoo garuu nan dubbadhaa inni garuu dhiisee siriima ishee dhiisee gaafatti ba'u jiraachuudha. Atis akkuma isaa garraamii ta'ii kana booddee yeroo inni dhiisu deebiste dubbii hin qabsiisin. Kanaaf guddaa waaqayyo nama gaarii sii kenna jechuudha. Kanaaf gammachuu guddaa qabda jechuudha tola isaa argachuutti. Dhugaa baay'ee waaqayyo fedhima waaqayyootti hin ta'e waan ta'eef ilaalannee sirriitti meera kadhachiifadhee ilaalannee dhuma wal fuune waan ta'eef waaqayyoof haa galatu waaqayyo mammaatti nan qaanesine boris immoo nan qaanessu abdiin qabadha. Malee yeroo wal fuunes akkuma seeraatiin wal fuune waldaadhumatu nuu kenne nuun. Tole. Waldaamatu isin eebbisee? Waldaamatu nu eebbisee nu kenne. Okay, waliif isin kenne? Waliif nu kenne maatii keenya bira. Maatii keenya bira dhufee na fuudhe tole. Maatii ma keessan bira? Maatii ma keenya eebbisee toletti na kenne. Okay. Seerumaan. Seerumaan heerumtee? Seerumaan ana heerume. Har'a gaa guyyaa ayyaanaati akkuma beekamu fulbaana tokkodha jechuudha. Egaan kabajamtootaaf dhaggeeffattoota Yandoo Show qophiin keenya ammallee akkuma itti fufeetti jira. Obsaan hordofaanii kabajaan isin affeerra jechuudha.
Mee carraa kanatti fayyadamtanii nama baga geessee ayyaana kanattiin jechuu qabdanii nama carraa kanatti fayyadamaati baga geessee jechuu dandeessu. Mee sirraan jalqaba biraanii. Waaqayyo sinaa eebbisuu jalqaba irratti qopheessitootuma yandooshootii nan jira. Kanaachi immoo uummattoota Itoophiyaa hundumaa fi maatii koos dabalatee warroota iddoo jiran sana jiranii kan akka taarikuu bal'inaa kan akka bal'inaa fayyira kan akka galaanee ayyaanaa shittaa'ee misgaanee hunduma isaaniitiin baga geessanii baga waaqayyottiin isin ga'ee hunduma isaayyuu waaqayyo rakkina warra qabdan guuree isinirra adabarsuun jira. Gaa'eera waaboon daraaree dhaloonni weedduu galataaf walawaabu. Gara keetti yoon deebi'e jechuudha. Mee sooshaal miidiyaa kana akkamitti fayyadamtaa akka fayyadamtullee odeeffannoo dhagayeera. Mee akkamitti fayyadamtaa isheerraa nu kaasiitti yaasa? Akkuma dargaggeessa bara kanaa kamiyyuu sooshaal miidiyaa kana numa fayyadamna. Yaa yeroo yuunivarsiitii turre irra caalaa isaa assignmentii maaf kan jedhuun shaakalle jalqaba isaa. Yaa'u akkuma nama kamiyyuu assignmentii Google irraa barbaaduun jira yoo akkas ta'e malee waan yuunivarsiitii baay'insaa isa wajjin wal qabata waan ta'eef sanatti shaakalle. Garuu sanaan alattis immoo yaa'u akkuma akka fedhii keenyaatti yaa'u sooshaal miidiyaa hordofuunis dhaloota qaroo dhabeeyyii keessas jira. Yaa'uunis isaanuma keessaatti tokko ta'e feesbuukii kan mataa kootii banadheera. Facebook akkaawuntii nan qaba. Telegiraamis nan qaba. Yuutuubiis. Irra caalaa immoo yuutuubii baay'inaan nan hordofa faarfannaa fa'aa kan achirraati nan dhaggeeffadhas nan buufadhas jechuudha viidimeetii fayyadame jechuudha. Tole akkaataatti fayyadama kee nutti agarsiisuuf illee mee akkamitti fayyadamta mee jalqaba gara yuutuubii fi feesbuukiitti utuu naqini lakkoofsa bilbilaa fa'aa nama akkamitti gashitee akka fayyadamtu mee nutti agarsiisime. Yaa sooftiweeriin jira silkii smaartii baay'ee irratti tookbaakii jedhee jira kanuma meebii kanuma keessan irrayyuu jira isa oonii godhannee yaa wantoonni dabalataa garuu jijjiiru akka inni amaariffaan nu dubbisu kan nu gargaaran intan ingiliffisaas akka inni qulqullinaan nutti dhaga'amutti kan nu gargaaran jiru malee silkiin smaartifooniin baay'een tookbaakii qaba isuma oonii godhachuurraa jalqaba appilikeeshinoota gargaaran hunduma argatti fe'anni booda yaa amaariffaa yoo meeseejiin amaariffaas dhufee nu dubbisa iddoo ingiliffaattis appilikeeshiniin ingiliffa dubbisu sun nu dubbisaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaa koo itti naquudhaa fi lakkoofsa bilbilaa anaa bilbiluudhaa fi mee achumarraa jalqabnaa jechuudha. Double tap and hold. 5, 8 button, 0 button. Okay. 9 button. Amma lakkoofsa bilbilaa kan kennatti himta jechuudha. Koo duwwaa sagal. 1 button. Kudhan. 0 button. Select action for this number 0910 button. Duwwaa sagal kudhan. 9 button. 18. 4 1 button. 8 button. 18. 13. 1 button. 13. Wala. 0 button. 2 button. Select action for this number 09 amma lakkoofsa guutummaa isaa barreessee cheekii gochaan jira jechuudha yooni kan irraa adreses yoon kan dogoggore yoo jiraate amma guutummaa sana dubbisa jechuudha hundumaa barreessitee tanaan jedhee amma irratti kana kilikii godhennaan gara bilbiluutti deemaa jechuudha amma oopshinii naa kennaa lakkoofsicha hundumaa barreesseera kooledha aad kontaakteedha yookiin yoo seevii godhachuu barbaadde meeseejedha naa dubbisaa jechuudha kun ijaanis asirratti waan mul'atudha naaf immoo hunduma isaa naa dubbisa sagaleedhaan jechuudha ammaan isa keessaatti kool kan jedhu filadhe jechuudha. Amma bilbila koorratti bilbila hartaa jechuudha. Kool kan jedhu filadheera amma. Waamaa akka jiru beektaa jechuudha. Achi booda yaa gurrumatti qabadheen intineedha jechuudha amma barbaadaa jira jechuudha. Amma waamuu jalqabeera jechuudha. Kallattiidhaan amma bilbila koo waameera jechuudha. Kallattiidhaan kunoo bilbilli kee duwwaa 919 56 51 94 jechuudha. Akka kanatti bilbiluu dandeessaa jechuudha. Bilbila nama kamiirrattiyyuu bilbiluu dandeessa jechuudha. Gara kan biraatti yoo dabarre jechuudha. Mee yuutuubii fi telegiraamii akkaataatti fayyadamtullee nutti agarsiista jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya akka ilaalanii fi nutti agarsiisi. Yuutuubii irra caalaatti kanan hordofu yuutuubiidha. Akka carraa intarviiyuun isaas akka tasaa waan toleef telegiraamii ani instoolii godheenii kan biraatuun barbaadachaa jiruuti kan intineedha. Ammaaf garuu yaa yuutuubiin asirra jira. Yuutuubii kan barbaadame kamiyyuu intini gochuu danda'a jechuudha. Yaa asirratti sarchi godhee akkuma nama kamiyyuu. Mee amma fakkeenyaaf yuutuubii TV lattuu kan jedhu yuutuubii irraa argachuu kanii miidee kanii yandoo shoon irratti darbu kana jechuudha. Mee isti haa ilaallu waliin. Try again. YouTube.
Voice search button. Edit box. Search YouTube. M. L. E. L. A. L. B. L. L. Backspace. L. L. A. A. H. Y. E. E. I. U. U. Space bar. Ladu. E. E. Space bar. V. V. Search button. Amma barreeffamee dhumeera jechuudha. Navigate up button. Sarchii gochaa jira. Clear button. Voice. Ask. More. List show. Showing results for. Amma Ladu. riizaaltii Search fideera. Ladu. Easy Ladu. Wifi addaan citee ture 8.1k subscriberedha. 8.1k subscriber gara 8,000 gara 8,000 8.1k subscriberedha. 8.21k subscriberedha. Gara 8,000 fi waan akkasii ta'e 200 wayii ta'uu 8.21. 8.2 kana subscribe gochuu akkamitti dandeessa? Hin dandeessaa subscribe gochuu? Yaa'u iddoo manni subscribe jedhu kanarrattis intini gochuu nan danda'a. Yaa'u iddoon subscriberoota kana naaf fidetti yookiin immoo ergaa isaanii Ijjigaayyoon maal taateedha. Gara deeqaa 36 dookumentariin isaanitti fakkaata. Asirratti akkas jedha deeqaa 36. Kana banadhee ituma dhaggeeffadhu immoo gidduutti subscribe kan jedhutti makuun hin danda'a jechuudha. Amma baneera. Amma dookumentaricha jalqabuuf jedha. Dookumentarichatti kilikii godheera. Comments 155. Button. Ethiopia. Subscribe to Subscribe kan jedhurraa jira amma subscribe'itti kilikii godheera jechuudha. Tole egaa qophii keenya gara xumuraatti finnee jirra. Mee carraa kanatti fayyadamtee namoota bagattiin isin ga'e jechuu barbaaddu yoo qabaatte ergaa kee dabarfachuu dandeessa bara 2016 jechuudha. Hundumaa keessaniin iyyuu waaqayyo bagattiin isin ga'e jechuun barbaade jalqaba warruma asitti argamtan kana qopheessitoota qophii Yandoo Show maatii qophii kanaa kan ta'an hundumaayyuu amma yoonaatti subscriberoota ta'anis kan hordofan kan yeroo hordofan jechuudha. Kanaan achi maatiin keessaa ba'ee maatii kootiin hunduma isaaniitiin iddoo isaan jiranitti kaan as jiru kaan iddoo kan biraa jiru maatii ishees iddoo isaan jiranitti waaqayyo bara kana isin dabarsee bara 2016tiin immoo bagattiin isin ga'een jedhaani. Gaa'ira waabuun daraaree dhaloonni weedduu galataaf walawaabu. Tole maqaan keenyudha isarraa dhufte dubbachuu dandeessa jechuudha. Maqaan koo Urgee Asfaawun jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 7 keessadha. Achiin jiraadha. Tolee feejjin ollaadha turre. Deddeebi'ee nan isaan dudubbisan ture. Maatii isaanii nan gaafadha inni yeroo barumsarra jiru. Haalli isaanii baay'ee kan na dinqu ta'e natti mul'ata. Toleen nama qaroo guddaa qabudha. Qaroo waan hin qabne fakkaata malee daganaa deebi'ee maatii jajjabeessaa. Jireenya baay'ee fakkeenyummaa gaarii sii qaburraa baratta. Naaf gara miidiyaa kanaatti dhufanii akka dubbifaman dhaloonni waarraa barachuu danda'a jedhee. YouTube keessan baay'inaan kan hordofu siisterii koodha. Karaa siisterii koon nagaan ture. Innaa baay'ee na dhiba ture. Gaafa akkasitti namoota chaalenjii gootanii iddoo isaanii bartanii gara YouTube kanaa kan dhufuu fi dhimma isaaniidha. YouTubechi baay'ee natti tola ture. Kana caalaayyuu akka guddatu nan barbaada. Kana caalaayyuu akka guddatu nan fedha hin guddatasi. Dhimma isaanii immoo ani waggaa 4 oliidha kan isaaniin beeku. Waggaa 4dha kanan isaaniin beeku. Waggaa 4dha amma waggaa 5ffaadha. Tolee yeroo baratuun beeka. Yeroo baratu sana baay'ee na dhiba ture. Konkolaataadhaan olii gadi gaafa deemu. Ollaadhaan nan isaan beekaa deddeemee nan kadhadhaa maatii isaanii nan jajjabeessaa. Toleen illee maatiif hin kadhataa namoota feeraa baay'ee isaan jajjabeessaa jechuudha. Baay'ee na dhibu ture namoota addunyaa irratti beekamtii qabanidha jedhee yaadan ture. Mana barumsaa isaa immoo giraajuweet godhee akkuma carraa waaqayyo isa gargaaree hojii argatee hojiirra darbee immoo gaa'ila dhaabbatanii haalli gaa'illi isaanii kun baay'ee waan na dinquufi ayyaana kanatti gara uummata miidiyaa kana dhaggeeffataniitti akka isaan dhufan barbaadeen sii dawwalee atis immoo akkuma sii dawwaleen dhimmoota kanatu biraan hafin naa keessumsiistee eebbifamin siin jedha. Mee carraa kanatti fayyadameeti. Namoota baga geessan jettu yoo qabaatte mee gamanumaanii dhaamsa kee dabarfadhu. Isa jalqabaa isinuma wajjin baga geenyan jedha. Lammata hiriyoota koo biyyoota adda addaa jiranii maatii koo hundumaatiin baga ga'anii baga geessaniin isaaniin jedhanii. Tolee galatoomii ofii keellee. Guddaa galatoomii Urgee fayyaa ta'i.
Asumaan uffata kanaan akka kanatti kan nu bareechite mana uffataa aadaa fi ammayyaa Leensaa marfata lammaffaa irratti kan argamu jechuudha. Magaalaa Naqqamteetti kan argamu. Filannoo keessan godhadhaanii asumaan dhaamsa Yandoo Showuu jechuudha. Tolee, egaan kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aaf kan qabnu xumurreerra jechuudha. Qopheessaan qophii kana ani obboleessa keessan Geetu Tashoomeeti. Ogeessi kaameraa Simoon Gimbaaruuti. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Horaa deebana.